asirra nuun gaggaafatina araara buusuu feetan araarri ilmaan keessanii abaartaniis eebbistanis irraa harkattani nagaya akkamii buufnaa ja'a isaan kana lachuu waan aara qaban xiiqii qabaniif ilmaan keessanii aara keessa waan hamaa dubbatu ijoolleen miidiyaa tanarra deemtee waan hamaa dubbachuu jirtus hanurraa dhaabdu xiqqaan jenne guddaan jenne arsiin teenyaa wallo keenya nuti haadha teessanii boo'ii jira imimmaan bishaanii alagaan nurraa fide imimmaan dhiigaa immoo ijoollee teenyaan nurraa fide goggoyne dhugaa rabbiititti nagalchaa isinii jeetiin dhiisaa ameeka isin kadhachuu ture amma immoo wanni irra dhihaata kiingaamadiis dhufe hafarsoos warri maqaan isaanii as keessatti badii mitiin marii keessa jiran jaaba irraa akka qulqullaa'ee kophaa ta'anii akka namoomaatti akka oromummaatti akka haati isin boo'ii jirtutti akka xiqqaannee oromoon akkana wal nyaatti nuun jaan takkatti maqaan kun maqaan nurraa haqamuu miti rabbiiniin isin qabe isinuu warri gurguddaani mee dada malee ati beeka isaa beekan je'inaadha ijoollee teessanii lameenuu qabadha nurraa dhaabaa kun nuu ga'ee xiqqaanne sablanne boonye fixanne ammai ani waan biraa kanneen isin hin jiru qabu asirratti ammoo gaafii fi deebisaa dhuguma rabbittiin dura dhaabbadhaan hin fed maaliif wanjala qabnurra kabiraa nuu dabalame namni akkana wal gaafatanii akkanatti ebalu deebise jaanii walii himanii maqaa kana wal fixnee ammallee qiiqii biraa keessa ilmaan keenya akka nurraan seeni antanan isin daamman akka haadhaatti ijoollee tiyya haati teessan biyyaa fi alaanuu duraan imimmaan bishaanii lolaafti amma immoo ijji isii masikko mantotti ajennu fakkeenyaaf yookaan harosiitti jechuun kaleessa gaatti osoo kanatti harrammoo samaan guddiga asli ugutak kamutu nugori doktor asli baba shegriya ugutak difamo jijarana kanitu Ahmad Ahmad Tifufi ani wani jechu barbatu durratti balayso namni islaama dadaggeeffa daala ila dhugaan ilma waaqaati turatte kaleessa kafa namni akkasii dhugaa walitti himna lafeen saatawwaadhaa waliin dhahan hin cabduu jedhan niti hangar faayidaa araba nuti qophiidha Rabbi harka isinii kenna warri lola labsitan warri gubaa rakkisaa jirtan warri gurra muraa jettan warri gartee gas namni gurra muraa jedhu akkamiin jaarsummaaf asirra taa'ee akkana nu godha akkaan nu godha jedheetiin hin gartee gas immoo karoora dubbii namaa kaa'e namni qabaa bandisaa jedhe namni muka hudduutti nama muraa jedhe akkamitti taa'ee jaarsummaa haasaa kan na haasaa jedhe namni ashhadu jedhaa jedhe ilmaan keessanii ijoolleen miidiyaa tanarra deemtee waan hamaa dubbachuu jirtus hanurraa dhaabdu xiqqaan jenne guddaan jenne arsiin teenyaa wallo fedhe nuti haadha keessanii boo'ii jira imimmaan bishaanii alagaan nurraa fide imimmaan dhiigaa ijoollee teenyaa nurraa fide dhugaa rabbiititti nagalchaa isinii jeetiin isaa ameeka isin kadhachuu ture amma immoo wanni irra dhihaata akkana godha namni jedhu yakkamaan taa'ee akkana naamura jedhamu itti muramuu qabu as keessatti itti muramuu qabu badii nama mitiin marii nama keessa guursa waliin jiran taa'ee namni gartee harkadha yakkamaa irraa gartee namni isa gartee gasii mootuu adda baasee akka namoomaatti akka oromummaatti akka haati isin boo'ii yoo kan rabbi sodaatu taate akka yoo dhugaan xiqqaannee dubbanna taate oromoon akkana wal nyaatti gadi bahee muujaan ijoollee takkatti banne
gosa san keessa illee bannee nu balleessitan maqaan balleessanii ijoollee taarika badhaadhu keessatti galmeessan yoo hin jenne gadi bahee akkasi nama jettan akka nama jedhu kana yoo hin jenne yoo duuba ta'anii tiriin ergaa jiraatan beeknaan maaliif hin jenne gadi bahanii guddaan isaanii maaf gadi bahanii guguun jenne dadhabanii ijoollee isaanii haga biyyee afaanii nama guuran haga gadi bahanii tiriin gartee egasii mootii hudduu nama guuran haga gadi bahanii tiriin wanjala qabnurra habiraanu dabalame namni akkana wal gaafatanii akkanatti wal deebise jaanii walii himanii maqaa kana wal fixnee ammallee niitii biraa keessa ilmaan keenya akka muraasee harkanatti sirriidhaan madhakkaadha ijoollee haati keessan biyyaa fi alaanuu duraan dhimimmaa bishaanii lola amma mootichi Masih komentar aja makanya bukan harus itu kalian saga di maal kanarra mana bira barbaadani maal kanarra gartee kasibira dubbii bira barbaadani maal kanarra haqqu bira barbaadani maal kanarra maal qajeelaa jedhanii gartee kasii mala jijjiiratani sila kanarra jijjiiratan ture namni islaama osoo nama keessa jiraatan kanarra wali dhugaan ilmoo rabbitu nu mokkore malee ibtilaa rabbi nu dhakaa'e rabbiin gartee kasii mootuu akka godhe nu godhe malee silaa sheriyaati asirra taa'ee subhanahu wa ta'ala wali isi duga wali timna lafen satawa ada walin dahanin cabdu jada dumu qabdi eddu kanatti kuma man dumu qabdi ni te hangar faida arabar batana anu tikopit rabbi harka isinii kenn warri lola labsitan warri gubaa rakkisaa jirtan warri gurra muraa jettan warri gartee gas namni gurra muraa jedhu akkamitti jaarsummaaf asirra taa'ee akkana nu godha akkan nu godha jedheetiin gartee gas immoo karoora dubbii namaa kaaya namni qabaa fannisaa jedhu namni muka huddutti nama guuraa jedhu akkamitti taa'ee jaarsummaaf hasaa kan hasaa jedhu namni ashhadu ebalu jedhaa jedhu Abu Yaya tikasho bira ya tegaltani sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekot. Nam ashhadu ana ya subatiru tahan ya subatiru bu. Bui tahan ya subatiru. Saya galtan dapat aja tikasho namne kana jo kami tekas janji namne akka